Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummatarraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Godina Arsii aanaa Zuwaay dugdaa fi xiyoo keessatti dararaa waraanaa fi poolisii mootummaatiin uummata irra gahaa jiru jabaatee itti fufuu jiraattonni naannichaa OFM itti himanii jiru. Hawaasni Oromoo kaaba Albertaa magaalaa Edmonton fi naannaa ishee jiraatu guyyaarraa caamsaa 4 bara 2024 hiriira mormii ajjeechaa Oromoo kan adeemsifamu ta'uu isaa ibsa OFM'if ergeen addeessee jira. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'ootti barsiisonni saba mindaan isaanii irraa cinnaan gaafataniif hidhamuu maddeen OFM itti himanii jiru. Oduu kennaa biyya alaatiin miseensi koongirensii USA Herni Kweerii fi haati warraa isaa mattaa doolaara 600 ta'uu fudhachuun himatamuun damee haqaa biyyattii ibsee jira. Oduu isin dhageessisuun keessi wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Godina Arsii aanaa Zuwaay dugdaa fi xiyoo keessatti dararaa waraanaa fi poolisii mootummaatiin uummata irra gahaa jiru jabaatee itti fufuu jiraattonni naannichaa OFM itti himanii jiru. Tibbana duulli guyyoota 40 labsamuu hordofee humnoonni nageenya mootummaa gandoota baadiyyaa aanaa Zuwaay dugdaa fi xiyoo keessa bobba'anii uummata nagaa waraana bilisummaa Oromoo soortu daandiitti agarsiistu fira kee yookaan immoo ilma keettu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun cabiinsa mirga namummaa garaagaraa irratti raawwataa jiraachuun OFM maddeen irraa odeeffatee jira. Guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Obbo Nuuraa Saafayooti bulchaa aanaa Zuwaay dugdaa. Godina Arsii aanaa Zuwaay dugdaa fi xiyoo keessatti dararaa waraanaa fi poolisii mootummaa uummata irraan gahaa jiru jabaatee itti fufuu jiraattonni naannichaa OFM itti himan. Tibbana duula guyyoota 40 labsuu hordofee humnoonni nageenya mootummaa gandoota baadiyyaa aanaa Zuwaay dugdaa fi xiyoo keessaa bobba'uudhaan uummata woboo deeggartu ni soortuu daandiitti agarsiistuu fi fira yookaan ilma keettu miseensa jechuudhaan cabiinsa mirga namummaa garaagaraa irratti raawwatamaa jiraachuun OFM maddeen irraa odeeffatee jira. Sababa kanaan sochii hawaasummaa uummatichaa danquudhaan kan himamu maddeen OFM mirgi bakkaa bakkatti socho'uu qabeenya horachuu fi odeeffannoo argachuu loltoota mootummaatiin mulqamuun rakkoof saaxilamaa jiraachuus dubbata. Halkan ammoo maqaa sakatta'insaatiin mana namootaa cabsanii saamuu fi haleellaa koorniyaa dubartootaa irratti raawwataa jiraachuus himamaa jira. Dargaggoota dabalatee namoonni hedduun gandoota aanaa Zuwaay dugdaarraa hidhamuudhaan mirga mana murtiitti dhiyaachuu mulqamuun waajjira poolisii aanaa Zuwaay dugdaatti hidhamanii akka jiranis maddeen OFM itti himanii jiru. Gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya aanaa Zuwaay dugdaa obbo Dasoo Galaanoo namoonni hidhaman qabata seelii diinaa jedhuun kan hidhaman ta'uu himanii akkasuma mana murtiitti dhiyaachuu fi dhiyaachuu dhabuu isaanii odeeffannoon qabu jechuun dubbatanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun aanaa xiyoo keessatti namoonni qabata waraana bilisummaa Oromootiin qabamanii hidhaman murtii seeraa malee mana hidhaa keessatti rakkataa jiraachuu maddeen OFM himanii. Uummanni sodaa nageenyaa bal'aa keessa jiraachuu kan dubbatanii fi sababa loltoota mootummaan aanota kanneen keessatti sakatta'iinsa hammeessanii fi uummanni hojii qonnaa irratti bobba'uu hanqatee akka jirus himamaa jira. Hawaasni Oromoo kaaba Albertaa magaalaa Edmonton fi naannaa ishee jiraatu guyyaarraa caamsaa 4 bara 2024 hiriira mormii ajjeechaa Oromoo kan adeemsifamu ta'uu isaa ibsa OFM'if ergeen addeessee jira. Hiriirri kun ajjeefamuu qondaala siyaasaa ABO fi falmaa mirga namummaa obbo Baatee Urgeessaa hordofee kan qophaa'e yoo ta'u ajjeechaan mootummaan Itoophiyaa karoowwan siyaasaa Oromoo irratti xiyyeeffatee adeemsifamu akka dhaabbatuuf dhiibbaa taasisuudhaafis jedhani. Dabalata isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Hawaasni Oromoo kaaba Albertaa magaalaa Edmonton fi naannaa ishee jiraatu guyyaa har'aa caamsaa 4 bara 2024 hiriira mormii ajjeechaa Oromoo kan adeemsifamu ta'uu ibsa. OFM'dhaaf ergeen addeessee jira. Hiriirri kun ajjeefamuu qondaala siyaasaa ABO fi falmaa mirga namummaa obbo Baatee Urgeessaa hordofee kan qopheeffame yoo ta'u ajjeechaan mootummaa Itoophiyaa karoowwan siyaasaa Oromoo irratti xiyyeeffatee adeemsifamu akka dhaabbatuuf dhiibbaa taasisuudhaafis jedhu. Akka mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo fi karoo siyaasaa sabichaa irratti raawwataa jiru
mootummaa Kanaadaa dabalatee mootummoonni biyyoota lixaa hubachiisuudhaaf kan kaayeffatame ta'us ibseeti jira. Hiriira kanaan ajjeechaan murtee seeraa malee uummata Oromoo irraa akka dhaabbatu, hidhamtoonni siyaasaa akka hiikamanii, namoota dabaan ajjeefaman kanneen akka Abdul Jabbaar Huseen, kanneen akka Haacaaluu Hundeessaa fi obbo Baatee Urgeessaa dabalatee kanneen birootiifis haqni isaanii akka ba'uuf kan gaafatan ta'uun ibsameeti jira. Waajjira paartilee siyaasaa cufaman akka banaman, paartileen siyaasaa immoo dhiibbaa tokko malee siyaasa keessatti akka hirmaatan hiriira kana irratti ni gaggeeffama jedhamee eeggamaa jira. Waajjirri paartilee siyaasaa cufaman akka banaman, paartileen siyaasaa dhiibbaa tokko malee siyaasa keessatti akka hirmaatan hiriira kana irratti ni gaafatama jedhamee eeggamaa jira. Hiriira kana irratti hawaasni Oromoo Kanaadaa kaaba Albertaa magaalaa Edmontanii fi naannawa ishee jiraatu akka irratti hirmaatanis waamicha dhiyeessanii jiru. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'ootti barsiisonni saba mindaan isaanii irraa cinnaan gaafataniif hidhamuu maddeen OFM itti himanii jiru. Barsiisaa Shamsuu Ahmad itti aanaa waldaa barsiisota aanaa Malkaa Bal'oo mindaan barsiisotaa cituu hin qabu saba jedheef hidhamuu isaa maddeen dubbatanii jiru. Guutuu isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'ootti barsiisonni saba mindaan isaanii irraa cinnaan gaafataniif hidhamuu maddeen OFM itti himan. Barsiisaa Shamsuu Ahmaddiin itti aanaa waldaa barsiisota aanaa Malkaa Bal'oo mindaan barsiisotaa cituu hin qabu saba jedheef hidhamuu isaa maddeen dubbatanii jiru. Akkasuma barsiistonni biroo yeroodhaaf maqaan isaanii addan baafamne hidhamuu isaanii dhagaamee jira. Mindaan isaanii baatii tokko akka kutamuu fi barsiisota fedha malee mallatteessisuun kanneen hin mallatteessin irraas walumatti qabanii kutaa jiraachuunis dhagaamee jira. Kanneen mindaan isaanii irraa kutamnaan gaafatan ammoo hidhaa jiraachuu maddeen aanichaa OFM itti himanii jiru. Komii barsiisotaa kanaaf yaadaa fi deebii itti gaafatamaa waajjira barnootaa aanaa Malkaa Bal'oo obbo Kadir Abdallaa dhaga'uudhaaf bilbila nurraa hin kaasan ture. Bulchaa aanaa Malkaa Bal'oo obbo Jamaal Sammaaniif bilbilaan dhimma kana akka quba hin qabaannee fi yaada kennuuf eeyyamamaa akka hin taane ibsuudhaan bilbila cufatanii jiru. Oduu kennaa biyya alaatiin miseensi koongirensii USA Herni Kweerii fi haati warraa isaa mattaa doolaara 600 ta'uu fudhachuun himatamuun damee haqaa biyyattii ibsee jira. Yoo yakkamtoonni ta'uun isaanii mirkanaa'e waggoota kurnan hedduuf mana hidhaatti dabarsuu malus jechuun gabaafamee jira. Dabalata isaa Xuubaa Bunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Texas Democratic Congressman Henry Cuellar and his wife surrendered to federal authorities today on charges of conspiracy and bribery. The couple is accused of taking about $600,000 from an energy company and bank tied to foreign entities. CBS's Nicole Skanga has those late-breaking developments. Miseensi koongirensii US Henry Kweerii fi haati warraa isaa matta'aa doolaara 600 ta'u fudhachuun himatamuu dameen haqaa biyyattii ibse. Mallaqa kanas kubbaaniyyaa boba'aa qabeenya mootummaa Azerbaajaan ta'ee fi baankii Meeksikoo irraa akka fudhatantu himame. Miseensi paartii Dimokiraat bulchiinsa Teeksas bakka bu'ee koongirensii keessa jiru kun himata irratti dhiyaate haaluun ibsa gabaabaa baaseera. Ifa gochuu kan hin barbaadu anii fi haati warraa kiyya himata nurratti dhiyaate kanarraa walaba jedhe namni umrii waggaa 68 Cuellar. Miseensi koongirensii fi haati warraasaa mana murtii Oostaanitti erga dhiyaatanii booda mirgi wabii eegameeraa fi yoo yakkamtoota ta'uun isaanii mirkanaa'e waggoota kurnan hedduu mana hidhaatti dabarsuu malu. Cimdiiwwan kunneen yakkoota akka shira xaxuu, mattaa'aa waliin dhahuu, seeraan ala mallaqa daddabarsuu fi seera ergamtoota jarmiyaalee ala ta'anii hojjechuu dhoorkuu kabajuu dhabuun himatamaniiru. Dameen haqaa akka jedhetti mallaqni mattaa'aan fudhatame kun bara 2014 hanga 21 gidduutti daddabarfamaa ture. Mallaqni kun karaa dhaabbata maqaa gorsaa koontiraataa jedhuun hundaa'een daddabarfamaa akka turee fi kan hojii kana raawwataa turan ammoo giddu deemtoota mindeeffamanii fi kubbaaniyyaawwan qabeenya haadha warraa miseensa koongirensii kanaa Imelda Cuellar manguddoo ganna 67 ta'aniin ta'uu ibseera dameen haqaa kun. Akka himannaa kanaatti Cuellar bakka mallaqa fudhatee imaammata US irratti dhiibbaa uumuun dantaa Azerbaajaan eegsisuu irratti xiyyeeffateera. Tarkaanfiiwwan faayidaa baankii teessoon isaa Meeksikoo siitii ta'e mirkaneessanis fudhateera. Miseensa Dimokiraat kan ta'e bakka bu'aan ni'uu jaarsi Seeneetar Roobert Meendenes akkasuma haadha warraasaa waliin himatameera. Seenetarichi matta'aa erga fudhatee booda aangoo qabutti fayyadamuun dantaa fi faayidaa Masrii fi Qaatar kabachiisuu irratti waan hojjeteef cimdiiwwan kunneen himataman. Cuellar ibsa baase keessatti filannoo waliigalaa sadaasa dhufu gaggeeffamuuf duulana filadhaa gaggeessuu akka itti fufu eereera. Qondaalli siyaasaa kun osoo gara
siyaasaa hin seeniin dura abbaa seeraa fi ogeessa gumruukaa ture. Yeroo jalqabaaf miseensa koongirensii ta'ee kan filatame bara 2004 ture. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummatarraa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture an Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.